Ollaa Itoophiyaa tantaate kutaan Somaalilaandii beekamtii biyyummaa harkattee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota shanee kanneen dhiyeenya kana galaniif deebisaa laatuun dhaga'amee jira. Aangoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessatti humna nageenyaa hedduu qabaachuu himanii garuu bu'aa fiduu dadhabnee jiran. Ummatooti oduulee kanaa fi kan biraas qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hamma dhuma oduu tanaattiin waliin turaa isiniin jenna. Oduu jalqabaatiin ollaa Itoophiyaa tantaate kutaan Somaalilaandii yeroo jalqabaatiif beekamtummaa biyyummaa harkattee jirti. Eega mootummaan Somaaliyaa cabxee ganna 30 dabran beekamtummaa dhabuudhaan akka kutaa Somaaliyaa tokkotti ilaalamaa kan turte garuu maallaqa mataa isiitii fi paaspoortii mataa isiitiis qabaachaa kan turte haa ta'u garuu biyya kam keessaa hoo imbaasii kan hin qabnee fi akkasuma biyyoonni kamuu isii keessatti imbaasii kan hin qabne biyyummaa dhabuudhaan rakkachaa kan turte yeroo jalqabaatiif guyyaa kaleessaa biyyi Israa'el beekamtummaa kenniteefii jirti. Biyyi Israa'el ofiifis mataa isiitiif biyyoota Arabaa hedduu keessatti beekamtummaa biyyaa kan hin qabnee fi ammoo Somaalilaandiif beekamtummaa kennuun Somaalilaandis akkasuma Israa'eliif beekamtummaa kennitee jirti. Biyyoonni lamaan yeroo gabaabaa keessatti hariiroo cimsatanii dhimma daldalaa fi qonnaa irrattis waliin hojjechuudhaaf waada galanii jiran. Wayita Israa'el Somaalilaandiif beekamtummaa kennitu hawaasni Somaalilaandii daandiitti bahuun iyyanii gammachuu isaanii ibsatanii jiran. Israa'elitti aanee biyyoonni sadii yeroo gabaabaa keessatti beekamtii Somaalilaandiidhaaf akka kennanis keessa beektonni dubbachaa jiran. Ameerikaa, Ingilizii fi Itoophiyaan yeroo gabaabatti Israa'elitti aananii biyya Somaalilaandiif beekamtii kennuudhaaf jiraatan ta'us dubbachaa jiran. Israa'el kutaa Somaalilaandiitiif beekamtii kennuun wal qabate biyyoonni hariiroo Somaaliyaa wajjin qaban kanneen akka Turkii, Ijiptii fi Jabuutiin dhimma Israa'el kanarratti yaada waliif laataniin dhimmi kun fudhatama hin qabu jedhan. Ministeeronni haajaa alaa afran kan Somaaliyaa, Jabuutii, Turkii fi Ijiptiin bilbila waliif bilbiluun beekamtiin Somaalilaandiidhaa fudhatama hin qabdu, birmadummaan biyya Somaaliyaadhaa kabajamuu qabdi jechuunis dubbachaa jiran. Akkasuma yeroo gabaabaa keessatti walitti dhufanii mari'achuudhaaf akka jiran himan. Faallaa kanaa garuu muummeen ministeera Israa'el pirezidaantiin Somaalilaandii yeroo gabaabaa keessatti Israa'el dhaqee akka daawwatus afeeranii jiran. Oduutti aanuun aangoonni raayyaa ittisa biyyaa heddummina waraanaatiin kan jajamu nuyi jedhan. Qaamolee nageenyaa kan maqaa adda addaa hedduu qabna garuu Itoophiyaa keessatti nagee buusuu hin dandeenye jedhan. Poolisii federaalaa, milishaa, gaachana sirnaa, admaa battaanyii, raayyaa ittisa biyyaa dabalatee humnoota nageenyaa hedduu akka qaban kaasuun garuu kun Itoophiyaa keessatti nagee buusuu akka hin dandeenye himan. Fakkeenyaaf uummanni biyyattii nagee barbaada, maaliif nagee nuuf fiduu dadhabdan jechuun nu gaafata, nuti dadhabina qabnaa jedhan. Mootummaanis akka nuti nagee buufnuuf ajaja nutti laatee jira, uummannis akka nuti nagee finnuuf barbaadaa jedhan. Gibira kannanii maallaqa baasanii nagee harkachuu hin dandeenye jedhan. Uummanni amaanaa nutti kenne galmaan gahuu dadhabuu keenyatti of komachuu qabna. Kanaan booda poolisii federaalaatiin jennu, humna raayyaa ittisa biyyaatiin jennu namuu waliin taane humna biyya keenya jeeqaa jiru irratti tarkaanfii fudhannee balleessuu qabnaa jedhan. Haga ammaan tanaa wal qoqqooduus ta'ee wal komachuu fi walirratti ilaaluun nagee hawaasa biyyattiitiif fiduu dadhabnee jirra. Heddumminni keenya bu'aa dhabee jira. Kanaan booda heddummina keenyatti bu'aa godhuu qabnaas jechuun jajjabeessanii qaamolee nageenyaatti dubbatanii jiran. ምንድናት የመጨረሻው ግባችን? አድማ ብተናል፣ ፖሊስ አለ፣ መከላከያ አለ፣ ሰላም አስከባሪ አለ። ይሄ ሁሉ ተደምረን ለምንድነው ጠላት ማጥፋት ያልቻል? ህዝባችን መንግስትም ሰላም አምጡ የሚል ጥሪ አለ። ህዝቡ ደግሞ ድረሱልኝ ብሏል። ኧረ ድረሱልኝ ብሏል። ግብር ይጣልበታል፣ ይዘረፋል፣ ጭስ ካለ እንጀራ ይቀማል፣ አምጣ ይባላል፣ ምን ይባላል። የማይባል ነገር እናንተ ማሰሙት ከጆሮአችሁ ውስጥ የለም። ታዲያ ይህ ኃይል ተደምረን መንግስትን የሚመጥን ክልሉን የሚመጥን ውጤት ለምን አናመጣም? በእኛ ድክመት ያደገ በእኛ ችግር የቆየ ኃይል እንጂ በእኛ ጥንካሬማ አንድም ወር አይቆይ እና ተጣምረን ማጥፋት አለ። ይሄ መከላከያ ነው፣ ይሄ አድማ ብተና ነው፣ ይሄ ፖሊስ ነው፣ ይሄ ሰላም አስከባሪ ነው ማለት አያስፈልግም። አሁን ተደምረን ህዝቡ የጠየቀንን ጥያቄ መንግስት የጠየቀን ጥያቄ መዋጣት አለብን። Oduutti aanuun miseensota shanee kanneen dhiyeenya kana mootummatti harka kennatan irratti deebisaa kan laate hooggansi waraana bilisummaa Oromoo. Miseensonni shanee kun warra nuun hoogganamanii miti jedhan. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane himuun hawaasni biyyattiitu quba qabaachuu himanii hawaasa saamaa ajjeesaa akka turan himan. Yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo jalatti akka deebi'uuf dhiibbaa guddaa godhaa turre garuu didanii saamichatti bobbaanii ajaja hooggansa waraana bilisummaa Oromoo fudhachuu eega didan jarri kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo
Oromootii miti jaan. Hawaasnis akkuma kanaan dura himachaa turanitti gareen kun waraana bilisummaa Oromootiin akka hin hoogganamnee fi naannoo tokkotti galanii hawaasa saamuu, ajjeesuu, nama butanii horii gurguddaa gaafachaa turuu himan. Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo jaal jireenyaa guddataa miidiyaa wajjin afgaaffii godhaniin gareen kun miseensota waraana bilisummaa Oromootii miti jaan. Keessattuu jaal Faqqadaa dabalatee akkasuma jaal Shanyiinis ajaja waraana bilisummaa Oromoo fudhachuu dinnaan waraana bilisummaa Oromoo keessaa ba'uun dirqama ta'ee jaan. Garuu mootummatti galuunis akka irra furmaata ta'e himanii Faqqadaan yeroo tokko abbootii gadaatiin galfamee deebi'ee hidhannoo fudhatee lixa Oromiyaa keessatti garee tokko hundeeffatee maqaa waraana bilisummaa Oromoo himachuun saamicha adda addaa raawwataa ture jaan. Garuu waraana bilisummaa Oromoo jala hin jiru, hooggansa waraana bilisummaa Oromoo jalattis hin jiru jaan. Eega inni galees gareen tokko kan isarraa fottoqan kan isaa wajjin wal didan hawaasa irratti gocha wal fakkaataa inni raawwachaa ture raawwachaa akka turan jaal jireenyaan dubbatanii jiran. Hawaasni Oromootis kanuma dhugoomsuun gareen kun seeratti aanuuf dhiyaatu jechuun mootummaa gaafachaa jiran. Oduma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaatii fi kaaba Oromiyaa lixa Oromiyaa keessatti guyyoottan sadeen dabran tarkaanfii jabaa loltoota mootummaa irratti fudhadheetiin jira jaa. Tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatee loltoonni mootummaa hedduun du'aa fi madoon adabamuun akkasuma jiratti kan waraana bilisummaa Oromootiin qabamanis jiraachuun dhaga'amee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa gaafa du'aa fi madoon adabu warri hafan baqatanii kanneen allayyaa seenanii caccabanis akka jiran himan. Kaaba Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo diina hedduun marfame tarkaanfii jabaa humna mootummaa irratti fudhachuun injifannoo jabaa harkachaa jiraachuu hime. Lixa Oromiyaa keessattis tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen meeshaaleen hedduun galii mooraa waraana bilisummaa Oromootiif ta'uun tarkaanfii kanaan loltoonni hedduun du'uun hedduunis akka madaa'anii fi kan booji'amanis jiraachuun himame. Tarkaanfii fudhatamee fi injifannoo argame kan gabaase reediyoo Arraata biyyoolessaa Oromiyaati.